Kafune akkam jirtu hordoftoota Oromoo Ko Channel kun Oromoo Ko Channel dha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Oromoo video biraadhaan gara keessanitti deebi'ee dhufeera. Dhugaamatti video hojjechuudha YouTube irraa badeen ture. Dhiifama guddaan isin gaafadha. Warriin badee maal taate jettanii na iyyafattanii na bilbiltanii na barreessitanii na gaafattanii dhugaa kabaja argadhaa ulfaadhaa ulfinan dhabina. Dhugaamatti namni yeroo baduu eessatti baddee eessa jirta kan jedhu nama dhabsiisini isiniin argadheera baay'ee natti tola. Egaa akkuma isinitti mee biyya ormaa keessatti haadha ijoollee sadiitii ijoollee wajjin fiigaa mana barumsaa geessuu jira deebisuu jira wantoota garaa garaatti geessuutu jira deebisuutu jira kanaafi biiziin ta'e xinnoosee egaa maaliifituma akkas taatullee viidiyoodhaan nu kottu malee akkam badda warra naan jettanii ifama guddaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo kootti deebi'ee dhufeera. Egaa maaliifii al tokko viidiyoo yeroo hojjettanii dadhabbii baay'ee qabaa baay'ee dadhabduu maaliif akka teessanii akka kanatti odeessitan otoo hin taane yeroo itti hojjettanii agarsiistanii sa'aatii dheeraa barbaada qulqullinaanii akka gaariitti hojjettanii agarsiisuu fi egaa yeroo barbaada yeroo sana hundumaa isni laadhee ani immoo isni wajjiniin yeroo hojjedhu baay'ee akka kanatti dadhabdanii hojjettanii ilaalcha baay'ee yeroo argachuu dadhabdanii isin aarsaa gaafa isin aarsu immoo dadhabdanii hojjechuu dhiistu amma garuu deebi'ee gara keessanitti dhufeera hin dadhabuu nan hojjedha jechuudha. Kanaafi warri nama ammaatti dadhabee gara booddeetti deebi'ee na jajjabeessitanii guddaa galatoomaa. Egaa amma qursii bunaan hojjetataa jira. Buna duwwaan dhiyeeffadhe. Buna qursii hin qabne dubbii qursii hin qabne jedha Oromooni. Kanaafi bunni qursii hin qabne yookaan immoo waan wajjiniin dhudhan hin qabne hin bareedu. Kanaaf irra godhadhee egaa akkuma isiniin jedhee kanaaf hin badee nan tutturee garuu amma deebi'ee gara keessanitti dhufeera. Video akkuma duraanii torbanitti tokkos lamas akkuma dandeetti hojjedhee gara keessanitti nan dhufa. Isin immoo like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Dhugaamatti hamileeti isin bu'aa yeroo dadhabdanii baay'ee hojjettanii akka kanatti ummati koo naa ilaalu sabni koo naa ilaalettanii yeroo video kana hojjettanii laayikiin qabu ilaalchan qabu baay'ee du'aadha baqa isa kan warra biraa yeroo ilaalu sa'aatii keessatti sa'aatii lama keessatti wanti ilaalamu kan keenya ji'a ja'aatti waggaatti illee amma sana yeroo ilaalamu didu yeroo ilaaltan hamileetu isin bu'aa. Garuu hamileen akka nabuu hin qabnes baradheeraa baay'een keessan immoo keessaan bilbiltanii na gorsitaniitu guddaa galatooma. YouTube banachuu kootiini namoota dhugaamatti naa bilbiltanii na jajjabeessitanii maaliif dhiistettanii baay'ee gorsa baay'ee naa laattanii fi ammayyuu kabaji koof galanni koo guddaadha. Egaa deebi'ee dhufeera. Ani nan hojjedha. Ilaaluun immoo kan keessanii jajjabeessin chaanaalii keessanii immoo kan walii keenyaati jechuudha. Kanaafiyyuu ani itti fufeera jechuudha hojii koo. Xinnaates guddates nama tokkos nama lamas irraa barumsa argatu inni yaanna. Kanaafin hojjedha wanta ta'eef inaaf afaan kootiin hojjechuu immoo jalqabee kan hin dhaabatu hin ta'in kan inni itti fufuu qabudha. Kanaafiyyuu itti fufaa. Egaa kana booda viidiyoo garaa garaatiin deebiin gara keessanitti dhufaa. Isinis immoo na bukkee dhaabbadhaa na jajjabeessaa. Dhugaamatti laayikii illee yeroo gochuu ilaa namni baay'ee yoo malee namni 200 ilaale namni 100 illee namni 50 illee laayikii hin godhu sun immoo baay'ee hamilee nama buusa. Dhugaamatti ilaaltanii bantanii madaftanii baatu malee inni ilaaltanii illee seeraanii.
suni nama dadhabsiisaa kanaaf yaadara keessan yeroo ilaaltanii al tokko mana keessallee bantanii mallee biraa deemtanii asiif achi deemaallee ilaaluu dandeessu kanaaf dhugaawatti ilaalaa akkuma warra kaaniin nusi laayikii 2,000 3,000 jecha hojjenna sichi maaliif nuunis gadi hin xinneessinu laayikii 50 100 maafan jedhanis laayikii 500 laayikii 2,000 3,000 jecha guddifanne jechuudha. Egaa viidiyoon koo kana booda itti fufaa arragalu sanbataa buna dhugufennaa anaa fi abbaan manaan koo maatii kootii wajjin laaqana yaanne yeroo bunaati kuni. Egaa bunuma kana dhugaa gara viidiyoo kootiitti akkan deebi'e immoo isinitti dubbachuuf gara keessanitti dhufee baay'een isin jaalladha nagaa fayyaanaaf ta'a bakka jirtanitti hundi keessanii. Yeroo biraas immoo viidiyoo biraadhaan immoo babbareechee viidiyoo babbareedaa qabadhee gara keessanitti nan dhufaa. Egaa isinis fayyaa nagaanaaf ta'a turbee nagaanaa qabaadhaa har'a kanuma jechuun dhufee viidiyootti akkan deebi'u isinitti himuufin gara keessanitti dhufee egaa viidiyoodhaan na eegaa gara keessanitti deebi'een dhufaa. Bye bye.